imimmaan haadhaa. Seenaa kana dhaggeeffadhaame. Mana keessaa ba'uufan jedha. Harmeen koo na waamtee kottu mee mucaa koo waan sitti madhaa naan jette. Anis hiriyoonni koo waan alaana eegaa jiraniif dhiifama baay'ee nariifachaa jira. Yeroon dhufu natti himta jedheen ariitiidhaan kophee koo kaawwadheen otoon ishee hin dhagahin fiigee mana keessaa ba'ee hiriyoota koo bira deeme. Isheenis takka turtee bilbila kiyya irratti bilbilte. Ilaamee mucaa koo naan jette. Anis bifa dheekkamsaan maal ammaati galgala nan dhufa hin jeeqin jedheen bilbila koo iswiich oof godheen hiriyoota koo faana bashannanu eegale. Hiriyoota koo wajjin turree dhugnee bashannannee aduun dhiinan gara manaatti galuuf kaane. Gaafa mana keenya bira ga'u mooraan mana keenyaa namootaan guutameera. Anis waan isaa wallaaleen gara mana keessatti ol seenee waan iji koo amanuu hin dandeenye arge. Namatu carqii adiidhaan maramee teessumarra diriiree ciisa. Suuta jedheen itti siqee gaafan ilaalu harmee kooti. Amanuun dadhabe. U'uu jedheen iyye immaa jedheen waame nan urgufe. Tasumaa na dhaga'uu hin dandeenye. Akka isheen garaa naa laaftee na dhageessutti harmee koo tokkittii koo si malee maalan qaba. Sagalee kootti garaa jabaattaa. Qofaa koo na dhiistee deemtaa. Eenyutti na gatte. Tole balleesseera naaf dhiis harmee koo. Maaloo harmee qofaa na dhiistee hin deemin jedheen. Harmeen dur yoon nyaara guurellee sossobdee adda koo keessa dhungattee na uruursitu har'a isan iyyee lafatti of reebuyyuu na dhaga'u didde. Boo'ichi koo hoomaa ittiin fakkaanne. Bakkan iyyaa jiru namoonni ollaa dhufanii na kaasanii biraa na fuudhanii deeman. Waanan jedhuun dhabe. Qofaa nafe daqiiqaa muraasa booda kottu nagaa itti dhaame naan jedhan. Gaafan gara isheetti darbu funyaan ishee gurra ishee dirbi adiidhaan cufanii fi qaama isheetti seeran uffata adii maranii fi shittoon ishee orgaansaa fagootti nama simata. Isheen garuu akka nama itti toleetti callistee rafaa jirti. Ammas fiigee irratti lafaan of dha'een boo'ee mankaraara. Garuu iyyi koo sun yoo hirriiba ishee keessaa kaase jedheen obsee dammaqsuun ofittummaa natti fakkaata. Ammas dhiironni tokko dhufanii qabanii biraa na fuudhanii deeman. Harmee koos reeffa ishee kaasanii gara awwaalatti fuudhanii deeman. Ani yeroo sii kaasee ofin wallaala. Qofaa hafuurra maraattummaan filadhe. Nan maraadhe. Wayyaa ofirraa baasin gate. Waanan uffachaa jiru hunda nan daddarbadhe. Kana gidduutti sagaleen tokko na waame na hurgufa. Gaafan dammaqu harmeen koo narra dhaabbattee maal taate? Qorri si rukuta maaf uffata ofirraa daddarbatta? Uffadhuu rafi naan jette. Anis akkan abjuu keessa turen bare. Utaalee ka'een harmee kootti marmee isaan abjuun boo'e caalaa isaan ishee argin boo'e. Jirtaa jedheen gaafadhe. Nan dhungadhe. Isheenis akkan abjuu keessa jiru bartee na sossobde. Anis ammuman miila isheetti marmee aafuu naan jedhin jedhe. Isheenis ofitti na qabdee aafuu naan jette. Abjuun caarraa lammaffaa naa laatte. Jaalala harmee na barsiifte. Egaa kun seenessa. Isin warri harmeen keessan lubbuun jirtu waa irraa barattu jedheen seenessa kana isiniif dhiyeesse. Abjuu abjoochuuf hin eeginaa. Kanumarraa baradhaa. Harmeen hunda keessanii umurii dheeraa isiniif haa jiraattu. Waan dhaggeeffattanii fixxaniif guddaa galatoomaa. Odeeffannoo gaggaariif barsiisoof bashannansiisoo garaagaraa dhaggeeffachuu yoo barbaaddan chaanaaliin M3 Miidiyaa firoomfachuun dagatinaan isiniin jedha. Nagaa ta'a.